Akkam jirtan kabajamtoota fi hordoftoota maatii Irree Miidiyaa oduu cabsaa har'aaf qabannee dhiyaanne kan isin biraan gahu ani Irree Sabaatiin garuma sagantaa keenyatti nu faana tura. Irree Miidiyaa. Irree Miidiyaan humna injifannoodha. Kan itti dubbattan, kan daawwattan, YouTube irratti subscribe godhaa, daawwadhaa, like godhaa. Waliifis dabarsuudhaan share waliif godhaa. Manni murtii federaalaa dhaddacha yakka lidataa guyyaa har'aa beellama hidhamtoota siyaasa Oromoo galmee obbo Jawaar Mohaammed jala jiran ilaaluun murtii dabarseera. Himata shororkeessummaa abbaan alangaa himatamtoota kanneen irratti banee ture kufaa taasisuun mirga himataa fooyyessuun dabarsuusaa abukaatoon hidhamtoota siyaasa Oromoo obbo Gammachuu Guutamaa dubbataniiru. Galmee obbo Jawaar Mohaammed jalatti kan himataman namoonni 24 dhimmi isaanii har'a ilaalamee jira. Dhaddacha kanarratti hirmaattonni hedduun argamanii hordofaniiru. Hidhamtoonni siyaasa Oromoos bakkichatti argamuun murtii darbu dhaggeeffataniiru. Abbootii alangaa fi abukaatoonis yaada falmii isaanii dhiyeeffatanii manni murtichaa dhaggeeffateera. Beellamni guyyaa har'aa kun jala murtii dhagahuuf kan beellame yoo ta'u, jala murtii himatamaa fi deebii abukaatotaa sababeeffatee dhihaate kanaanis manni murtii federaalaa lidataa qabxii abbaan alangaa himatamtoota kanattiin himate keessaa muraasa kufa taasiseera. Murtiilee murtii irratti darbe keessaas jalqaba irratti dhimma hidhamtoota kanaa manni murtii federaalaa dhaddacha yakka lidataa ilaaluuf aangoo hin qabu kan jedhu kufaa gochuudhaan himata kana ilaaluuf manni murtichaa aangoo gahaa qabaachuusaa murtiin darbeera. Ta'anuunis dhimma hidhamtoota gara mana murtiitti dhihaachuu akka hin dandeenye xalayaatiin ibsatan ilaalchisuun deebiin mana murtii kan himatamtoonni poolisiidhaan haa dhiyaatan jedhu irratti obbo Baqqalaa Garbaa fi obbo Jawaar Mohaammed komii qaban ibsaniiru. Komii kana boodas manni murtii hubannaa malee akka hin dabarreef dhimmicha irratti irra deebiin ibsa kenneera. Dabalataan ammoo iyyannoon hidhamtoota kan abbaan alangaa federaalaa yakka nuti hin qabneen maqaa nu xureessuun miidiyaaf ibsa laate jedhu ilaalchisuun manni murtii deebii kenneen abbaan alangaa federaalaa himatamtoota ta'uu keessan malee waan maqaa balleessii ta'e hin dubbanne deebii jedhu kennee jira. Manni murtii federaalaa dhaddacha yakka lidataa oolmaa har'aatiin galmee yakka himatamtoonni kun ittiin himataman keessaa qabxiilee 6 hanga 10 jiran kuffisee jira. Innis yakka meeshaalee waraanaa hayyama hin qabne qabachuu jedhu kan obbo Jawaar Mohaammed irratti himataman manni murtii federaalaa deebii abukaatoon barreeffamaan dhiyeeffatan irratti hundaa'uun labsii seeraa yakkaa caqasee himata kana kuffiseera. Himata sadaffaa ta'uudhaan kan abbaan alangaa himatamtoota kanarratti bane labsii shororkeessummaa galmee obbo Jawaar Mohaammed irratti himatame manni murtii kufaa taasisuun mirga abbaa alangaa himatichaa fooyyessuun ammoo dabarsee jira. Manni murtii federaalaa dhaddacha yakka lidataa obbo Jawaar Mohaammed irratti yakki dhiyaatee ulaagaa labsii shororkeessummaatiin himachiisuu hin geenye kan jedhu yoo ta'u, abbaan alangaa garuu sababaa fi ragaa yoo qabaate irra deebiin himaticha fooyyessuu ni danda'a jedhee jira. Qabxiileen murtiin irratti darbe kan biroo keessaa himannoo tokkoffaa kan obbo Hamzaa Adaanaa irratti himatamaa turedha. Himannaan kunis miidiyaa irratti yakkaaf uummata kakaasu kan jedhu ture. Manni murtii federaalaa dhaddacha irra ooleen himata kana irratti obbo Hamzaa Adaanaa miidiyaa kamirratti yakkaaf kakaase maal jedhee nama akka kakaase wanti ibsame waan hin jirreef himaticha kuffisuun mirga himannoo fooyyeffachuu abbaa alangaaf eegee jira. Qabxiilee himannoo kufa ta'an keessaa kan biroon ammoo deeggartoota shanee waliin ta'uu kan jedhu. Qabxiin kunis ilaallamuudhaan manni murtii qaama shanee jedhamu kan beekamtii shororkeessummaatiin nama himachiisu qabu waan sirriitti hin ibsamneef himaticha kufaa taasisaniiru. Mirga himatamaa fooyyessuun abbaa alangaaf eeganis jiru. Qabxiilee heeraman kanneen irratti manni murticha erga murtii dabarsee booda beellama itti aanu irratti qabxiilee himatamaa fooyya'anii hafan ilaaluuf guyyaa 7 erga laatee booda abbaan alangaa mormii dhiyeeffateen wal falmii gamaa gamanaa dhaggeeffatameera. Abbaan alangaa himata fooyyeffannu waan qabnuuf akkasumas ammoo abbootiin alangaa himata kana banan biyya keessa waan hin jirreef beellamni ji'a tokko akka nuuf kennamu barbaanna jechuun gaafateera. Garee abukaatoo fi himatamtoota keessaa ammoo obbo Dajanee Xaafaa fi Hamzaa Adaanaa falmii kana irratti hirmaachuudhaan turtii ji'a tokko madaalawaa kan ta'an ibsaniiru. Obbo Dajanee Xaafaas fedhiin abbootii alangaa akka nuti mana hidhaa keessa turruudha. Kanaaf yeroo beellamaa dheeressuu kan nu himate mootummaadha malee abbaa alangaa tokko miti. Kanaaf himaticha fooyyeffachuuf yeroo manni murtii jedhe gaadha jechuun dubbateera. Manni murtii federaalaa dhaddacha yakkaa lidataas falmii gamanaa fi
gamasii dhaggeeffachuun gaafii abbaan alangaa beellama 61 jedhu kuffisuudhaan beellama guyyaa 10 booda amajjii 14 bara 2013tti beellama haaraa qabateera. Mana murtii murni biyyattii humnaan bulchaa jiru irraa haqa homaatu hin eegnu jechuun qeerroon magaalaa Finfinnee dubbataniiru. Qeerroon Finfinnee oolmaa mana murtii haaraa laalchisee yaada laateen manni murtii sirnicha irra deddeebiin beellama dheeressuun isaa kun akka hidhamtoonni siyaasaa kunneen hidhaa irraa bahaniif filannoo baranaa irratti hin hirmaanneef shira xaxamaa jirudha jechuun dubbataniiru. Mana murtii bilxiginnaa irraa murtoo haqaa eeguun akka gaangeerraa dhala eeguuti kan jedhe dargaggoon magaalaa Finfinnee irraa yaada nuuf laate kun manni Oromoo hooggantoota isaa hidhaa irraa hiiksifachuu kan danda'u kallattii hundaan tokkummaa isaa cimsuun yoo qabsoo finiinse qofaadha jechuun ibseera. Biyya Xaaliyaanitti harka namaatiin ajjeefamtee kan turte dubartiin Oromoo Aggituu Eda'oo Guddataa guyyaa har'aa reeffisii Finfinnee galuun dirree xiyyaaraa idil addunyaa booletti simatamee jira. Akka poolisiin biyyattii beeksisetti Aggituun kan ajjeefamte hojjetaa isii nama lammii Gaanaa ta'e tokkoon mataa keessa rukutamte lubbuun isii darbuun gabaafamee ture. Biyya baqattummaan keessa jiraattutti re'oota horsiisuun baaduu fi dibataalee garaagaraa narree irraa qopheessuun gabaaf dhiyeessaa turteerti. Hojii fakkeenyummaa fi milkaa'ina qabu uumuun dinqisiifannaa fi dhageettii guddoo horachuun qalbii miidiyaalee addunyaa kan hawwatte Aggituun ajjechaan isii irratti raawwatame biyyoota hedduutti rifatu guddaa uumee ture. Sirni awwaalchaa Aggituu Eda'oo Guddataa guyyaa boruu amajjii 13 bara 2021 magaalaa Finfinneetti bakka maatii fi firoottan isii argamatitti raawwatamuuf akka jiru himameera. Kabajamtoota hordoftootaa fi daawwattoota Irree Miidiyaa odeeffannoon cabsaan har'aaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata. Odeeffannoo birootiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Irree Miidiyaa. Irree Miidiyaan humna injifannoodha. Kan itti dubbattan, kan daawwattan, yuutuubii irratti sabiskiraayib godhaa, daawwadhaa, laayik godhaa, waliifis dabarsuudhaan sheer waliif godhaa. Irree odeeffannoowwan garaagaraa qabannee isinii dhiyaanna. Irree Miidiyaa. Thank you.